daa'ima waggaa 5 namoota kumaatamoota amantaa islaamummaa qabachiisim daa'ima raajii Afrikaa jedhamuun beekamu maatii amantaa kiristaanaa kaatolikii hordofanii irraa kan dhalate daa'imni kun dhalatee baatii 2 booda harma haadhaa hodhuu dhaabem ji'a 4tti ammoo keeyyata qur'aanaa dubbisuu jalqabem maatii afaan kiswaayilii dubbatan irraa daa'imni argame kun dubbiin daa'imichi taasise inni jalqaba isin namoonni toobadhaa rabbiin biratti fudhatama argattu kan jedhu yoo ta'u mucaan kun jecha kana kan jedhe afaan arabaatiin osoo mana barnootaa seenee hin baratin afaanota 5 dubbachuu danda'am Tanzaaniyaa Afrikaa fi addunyaa guutuutti raajite dabarim daa'imichi umrii gabaabduu kana jiraatee addunyaa ajaa'ibsiisullee osoo hin turin achi buuteen isaa dhabamem waa'een isaa addunyaa guutuuf icciti akkuma ta'etti afim alhamdulillah bi fadli wal ihsan wal karam wal ijlan alladhi yakbar wasira wa yu'izu kasira wa huwa ala kulli shay'in qadir wa bi kulli shay'in basir Sheikh Sharifuddin Khalifa jedhama muddee bara 1993 maatii amantaa kaatolikii hordofanii fi afaan Swahilii dubbatan irraa biyya Tanzaaniyaa naannoo Arusha jedhamtutti dhalatem Sharifuddin dhalate akkuma ji'a 2 guuteen harma haadhaa hodhuu dhaabem yeroo ji'a 4tti ammoo keeyyata qur'aanaa dubbisuu jalqabem egaan daa'imni kun jecha qur'aanaa afaan arabaatiin jiru kana gaafa jedhu nama dubbiif gahe hin turre sanuu ammoo afaan arabaa isa mitiitii maatiin isaatu hin beekanu turem maatiin isaa kun haala isaa yeroo argaa dhufan kun hojii jinniiti jedhanii turanim sana booda mucaa keenya jinniin qabeera bilisa baasuu qabna jechuudhaan gara waldaa amantaa isaanii tokkotti geeffatanim garuu achittis fala hin arganne deebi'anii fala dhaban boodarra waan mucaan isaanii kun afaan arabaatiin jedhu baruudhaaf gara namoota muslimaa deemanim jechee ilma isaanii kun inni jalqabaa isin namoonni toobadhaa rabbiin biratti fudhatama argattu kan jedhu turem dhumarratti maatiin isaa kun hiika jecha nama afaan arabaa beeku irraa erga dhaga'anii booda islaamummaa fudhatanim daa'imni kun bara 1997 abbaa isaa du'aan erga dhabee booda haadha isaatu isa guddifataa turtem Shariif umriin isaa yeroo waggaa 5 ga'u afaanota 5 dubbachuu jalqabe isaanis afaan arabaa afaan ingiliffaa afaan faransaay xaaliyaanii fi afaan swahilii dubbachuu danda'a turem umrii isaa waggaa 5tti gara keeniyaa yommuu imalu naannoo aanaa paawunamitti dhalattoonni keeniyaa 1000 gara islaamummaa akka isaa irratti deebi'anim gaazexaan Iskootlaand hagayya 8 bara 1999 waa'ee daa'ima kanaa ilaalchisee gabaasa baaseen mucaan waggaa 5 namoota 1000 gara islaamummaatti fide turem itti fufuunis gaazexachi Sharifuddin ayata qur'aanaa qara'uu kan jalqabe ji'a 4 irraa eegaleetim yeroo jalqabaaf daa'ima ta'ee dubbachuuf yeroo jedhu dubbiin inni jalqaba dubbate afaan arabaatiin akkas jedha ture isin namoonni toobadhaa waaqayyo biratti fudhatama argattu kan jedhu turem Sheikh Sharifuddin Khalifa biyyoota Afrikaa fi Awurooppaa adda addaa keessatti tatamsanii islaamaa keessatti hirmaannaa guddaa godhaa kan ture yoo ta'u hanga jalqaba bara 2000 keessatti addunyaa irratti beekamtii guddaaf jaallatama argateeram eegduu Sharifuddin keessaa tokko kan turee fi Alhaajii Mar'oolii kan jedhamu Sharifuddin akka sheeka ga'eessotaatti yookaan namoota gurguddaatti abbaa amantaa ta'ee bakka tokko irraa gara bakka biraatti imaluun da'awaa godham yeroo mana oolu amala qabeessa namaatiin akkuma ijoollee biroo ni taphata yeroo da'awaa godhu ammoo amala ijoollummaa dhiisee tasuma jijjiirama hayyuu guddaa ta'a jedhee turem daa'imni aalimni guddaa ta'e kun yeroo waniin booda garuu achi buuteen isa dhabamem bakki inni bu'e namni inni beeku argine irra jedhu achi buuteen isaa hin jirum maddeen afaanii tokko akka jedhanitti akkasumaan akka tasaa cal'isee ba'ee sana booda sin deebine isa hin argine jedhu gariin bakka ta'ee wahii dhokatee jira jedhan gariin ammoo hanga waggaa 10tti deebi'ee akka hin dhufne dhoksaan haadha isaatti himee deeme jedhu kanas ta'e sana daa'imni raajii Afrikaa addunyaan jedhe kun eessa akka bu'e bakka kam akka jirus ta'ee jiraachuu dhabuun isaa hanga ammaatti waan beekame hin qabu. متصف بكل كمال ومنزه عن كل نفس وهو السميع البصير المتكلم حي لا يموت ابدا سرمدا الحمد لله بفضل والإحسان والكرم والامتنان الذي يقدر وسيرا ويعيش كثيرا وهو على كل شيء قدير وبكل شيء بصير.
الله بإذنه وسراجا منيرا.